dhugaadhaa si kaasee gaara keessaa si barbaade hanqaniin barbaade si osoo hin ta'in arseemaadhaan jeen sagalee isaatiin dhageessuu hin danda'a. Rikardi godheetiin jiraachuudha. Maal balleessiseeti arseemaan kana jechuuf dachaas. Ani dhugaa dubbachuuf waan ati lakkootu takkan jiru an akka maammee fi akka arseemaa guutuu miti. Ati dhiiroo taate mee dirree rabbeeyti bakka namni hundi si arkutti dararimee isaan ani sammuun hin deema humnaan si wajjin deemuu hin danda'u. Arrammoo maammee fi arseemaaniin ajjeesaa jeeti natti haasaa ture. Maal gootetti arseemaa ajjeesonni jirus gaafeedha kuni arseemaan ajjeesuu deema yeroo jiru hedduu takka ulfaata. Samiiriif hannaadhaaf wanni hin dhaamuu barbaaduuf yeroo barbaadanitti of eeggannoon barbaadaa malee akkaan dhufee isin wajjin barbaanne anis dhimmaa fi sirnaa fagaadhee isin waliin barbaaduu hin dandeenye sanuu arseemaa yoo ta'e malee ani maammee hin barbaadu isiniif galeemi ani maammee hin barbaadu maammee waan fedhellee haa godhanii bakka khalaas ani dhimma maammee nan galchu ani dhimmi na galchuu dhimma arseemaati bakkaan isiif qabu hedduu takka na guddachaa deemaa jira karaa ta'a of eeggannoo qabuun haalata inni isinitti qabuu hin dandeenyeen akkasitti deemtanii yoo barbaaddan gaariidha jeetiin dhaamsa kiyya isinii dabarsuu barbaada tasgabbiin namoota idaa addaati namoota gurguddaas idaa addaa qaamessa seeraas idaa addaa yeroo deemtanitti haalata hundaa ofirraa ilaalaa kallattii garaagaraatiin barbaada. Ashama kabajamtootaa fi hordoftoota kiyyaa har'a osumaan dhufuun fadheen dirqamee gara fuula keessanii dhufe hordoftoota kiyyaa waan hin taane hin dhagee afaan dachaas irraa jechuudha. Ganama kana dachaas akkuma ani hirribaa ka'een natti dawwalee na sodaachisaa ture. Maal jee na sodaachisee isinitti fakkaata? Aboonuuraa maalumaaf maqaa kiyya kaasaa ol taanaan jee maqaa kee maal jeetiin kaasee jeetiin gaafadheen gaara keessaas na barbaaddee turte argaatiin jira ana barbaadaaf waa hedduu godhu jirta dachaasitu arseemaa akkana godhee akkas godhe jettee maqaa kiyya na kaasuu jirtaanaan jee dhugaadhaa si kaasee gaara keessaas si barbaade ankaniin barbaade si osoo hin ta'in arseemaadhaan jeen si barbaadaa hin turre kaniin barbaadaa ture arseemaadhaa silaati arseemaa qabuu baattee ukkaamsuu baattee ani wantiin si barbaaduuf takka hin jiru. Kana kaniin godheef garuu arseemaan akka gadhiisuufi malee ati waa si godhuuf takka ammoo si tumuufi miti. Ani amileen siin tumuufi humnaan siin tumuu qabu ati shiftaadha. Nama gaara keessa jiraatu nama yeroo nama qabe nama ukkaamsee akka fedhe nama godhuu danda'u. Nama akka fedhattillee nama didduruu danda'u waan ta'eef ani waan takka si godhuu hin danda'u dachaas. Wantiin barbaade tures kana dura arseemaadha malee si miti. Kana akkanaaf hubattuu hin barbaada. Kana garuu kaniin si jechuu barbaade ani si wajjin dubbii keessaa fi halan taane miiran taane keessa seenuu waan hin barbaannee fi malee sodaa keetiif miti. Sababni naafti wanti waliin nu fidaa takka hin jirtu. Ani wanni maqaa kee kaasee fi wanni hanga gaaraa deemee fi caakkaa keessatti jechuudha. Waa barbaadaa tureef ani arseemaan barbaadaa ture malee si barbaaduuf yookiin si tumuuf si hiisuuf miti. Silaan si hiisuu barbaade qaama mootummaa wajjin si barbaada malee kophaa kiyyaa miti. Akkuma argitee jirtutti ani arseemaa kaniin gaara keessa barbaadaa ture. Nama waliin deemu dhabeetiin kophaa kiyya ifi akkanas silkii qabadhee ifi waraabaa deemaa ture barbaadaa ture malee namoota humna qaban qabadheetiin kan si barbaadaa ture. Akka ati nama gootu sani si godhuuf isaan kaayyoon qabu an dalagaa dhuunfaan qaba isin wajjillee girgirri tana keessaa boon barbaada bakka. Kana booda awwaa'ee keetis maqaa keetis hin kaasu garuu taniin siin jiru viidiyoo kana yoo ilaalte jechuudha. Taniin siin jiru arseemaa miskiina kan wal baddeen maammee fi hannaadha malee arseemaa miti arseemaa dhiisi. Hordoftoota kiyya dhumarratti maal jeetii bilbila irratti cufate seeta yoo ati naamusa gootee waa'ee kiyyaa viidiyoo kana waraabuu hin dhisne bakka maammeen jiranii fi bikka arseemaan jiran kanaan si fidaa jeetii na akeekkachiisaa ture. Bikka maammee fi arseemaan jiran si fidaa maammee fi arseemaa har'a ajjeesuuf hin deemaa jeetii dubbatee ture. Biyya kana keessatti seeraa jira. Arseemaas miidhu jiraatteeni cunqurtu jiraatteeni haalan taane dubartiidha akka hin taane godhaa turte ani wantiin dhaamuu barbaadu dhumarratti dubbii kiyya kana gabaabsuudhaaf hedduullee haasawuu hin barbaadu akka duraanitti jechuudha. Hedduullee haasawuu kiyya dheeressuu hin barbaadu. Ani wantiin jechuu barbaadu dhaamsiin hin dhaamuu barbaadu keessattuu Hannaa fi Samiiriif Samiir atis of eeggannoo godhi Hannaa atis of eeggannoo godhi. Sababni maammee fi arseemaa harrakkaan godhu anaatu beekaa waan hin godhu viidiyoo siif waraabaa ni ajjeesaan anje biyya seerri jiru keessatti nama ajjeesuun hedduu ulfaataadha. Dhugaadha dararuu ni dandeessa. Kanaafuu kan dararu jirtu ati wanna taateetiin seeraa ol taateetii miti. Dhokotteeti bakka namni akkasiin agarratti dhoysiteeti yoo arra asitti viidiyoo waraabde bikka biraa dheeyxee bikka biraatti dararta.
Bikka yoo fiidiyoo itti waraabde ammas bakka biraa deemteeti dararaa turte jechuudha Arseemaa. Kanaaf ati dhiira yoo taate mee dirreerra bahiiti bakka namni hundi si arkutti dararee isaan dhiiroo taate dachaas. Miira keessa nama galchuu barbaadda. Ani dhugaa dubbachuuf waan ati na gootu takka hin jiru. Ani akka maammee fi akka Arseemaa gootuu miti. Ani sammuun hin deema humnaan isa wajjin deemuu hin danda'u. Si galee har'a immoo maammee fi Arseemaa ni najjisaa jeeti natti haasa'aa ture. Sagalee isaatiin dhageessuu hin danda'a. Rikardi godheetiin jira jechuudha. Maal balleessiseeti Arseemaan kan ajjeestuuf dachaas? Maal balleessiseeti? Michiyyoon miskiina bakka harraabii ajjeesuu hin qabdu. Gaarummaa isa ajjeestee ati biyya kana keessa ni jiraatta? Hin jiraattu. Dhugaa walitti himuun gaariidha. Maammee fi ati wal lolta waan ta'eef yoo feetan wal tuttumaa feetan wal ajjeesaatan dhimma maammeen hin galchu. Garuu nama homaa takka sin godhin sababa hannaa fi sababa maammeetitti hin ajjeese yeroo xiqqollee hin qabattu dachaas. Michiyyoon tun miskiina maal sirraa balleessite? Ati obboleettiin qabdu namummaa sitti haa dhagamu adeeroo kanaan jechuu barbaada. Samiiriif hannaadhaaf wanni hin dhaabuu barbaaduuf yeroo barbaadanitti of eeggannoon barbaada malee fiidiyoo waraabaa hin barbaadina. Osoo isin fiidiyoo waraabaa yaada keessan gara fiidiyootti hordoftoota himaa barbaadanii isin qabu danda'a waan ta'eef har'a isaan lamaanuu ni ajjeesee jechaa jira. Biyya seerra jiru keessatti yoo nama ajjeesuun taate walumaan ilaalla. Hordoftoota kiyya gurbaan nama badaadha. Wallahi yeroo inni ni ajjeese jiru ani miira takkaan dhagahame keessattuu Arseemaadhaaf hedduu takkaan yaaddaa jechuun ani hin beeku wallahi michiyoo tana eegumee siin qabamte booda bakkaan isiif qabu hedduu takka na guddachaa deemaa jira. Ani akkana ajjeesnee hin jaa hordoftoota kiyyaa. Wallahi waan dubbadullee hin beeku bakka Samiir of eeggannoo godhaa isin yeroo barbaadan tasgabbiin namoota idaa addaati namoota gurguddaas idaa addaa qaamee seeraas idaa addaa yeroo deemtanitti haalata hundaa ofirraa ilaalaa kallattii garaagaraatiin barbaada. Akkaan dhufee isin wajjin barbaanne anis dhimmaa fi sirraa fagaadhee isin waliin barbaaduu hin dandeenye. Sanuu Arseemaa yoo ta'e malee ani maammee hin barbaadu. Isiniif galeemi ani maammee hin barbaadu. Maammee waan fedhellee haa godhanii bakka khalaas. Ani dhimma maammee nan galchu. Ani dhimmi na galchuu dhimma Arseemaati. Kanaaf yeroo barbaadanitti tasgabbiidhaan namoota ifitti dabala karaa ta'a of eeggannoo qabuun haalata inni isinitti qabuu hin dandeenyeen akkasitti deemtanii yoo barbaadan gaariidha jeetiin dhaamsa kiyya isinii dabarsuu barbaada. Hedduu takka nama addeessa namni takka lafaa kee yeroo sitti dawwalee akkanaan godhuu deemaa jee sitti himu jechuun haasawallee hin beektu because yoo lubbuu keetirraan buute maaltu sitti dhaga'ama. Wallahi ani haalaatti dubbadhu bakka jechiin an dubbadhu bakka tartiibaan dubbachuu hin dandeenya har'a. Sababniinis Arseemaa dhagaa. Qobeetanitti Arseemaan ajjeesuu deema yeroo jiru hedduu takka ulfaata. Maal gootetti Arseemaa ajjeesonni jirus gaaffiidha kuni kanuma jechuu barbaada. Hordoftoota kiyya warri na waliin turtan hedduu takka galatoomaa isin jechuu barbaada. Warreen saabskraabii godhan ammoo yuutuuba kana akka saabskraabii naaf gootan kabajaanii isin gaafadha. Nagaan tura.